qilleensa Itiyoophiyaa balallii Laayiberiyaatti balali'uu addaan citee ture deebiseera. Ashamaa harka fuunii kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuwwan kanaa fi kanneen biroo qabanneetiin deebineetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin turaan affeerraa keenya. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan ga'uun dagatina. Daandiin xiyyaara Itiyoophiyaa balallii Laayiberiyaa magaalaa Moonrooviyaatti balali'uu addaan citee ture irra deebiin deebisuu har'a eegaleera. Sagantaa eegalchiisa kanaa irratti hojii gaggeessaa olaanaan daandii xiyyaara Itiyoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo Itiyoophiyaatti ambaasaaddara Laayiberiyaa fi hooggantoonni daandii xiyyaarichaa argamaniiru. Hooggantoonni kunneen daandiin xiyyaarichaa balallii gara biyyattiitti balali'uu akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2020 addaan citee ture har'a eegalchiisaniiru. Sababa kirkira lafaan qabeenyi birrii miiliyoona 3 hanga 4tti tilmaamamu manca'uu gabaafameera. Sababa kirkira lafaa walduraa duubaan naannoo Affaaritti mudateen qabeenyi birrii miiliyoona 3 hanga 4tti tilmaamamu manca'uu himameera. Sababa kirkira lafaa naannichatti mudateen barattoonni 600 ol daree barnootaan alatti barachaa jiraachuu himame. Mataan sababa kirkira lafaa yeroo darbee qabeenyi birrii miiliyoona 3 hanga 4tti tilmaamamu barbadaa'eeras jedhaniiru. Waajjirri barnootaa naannichaa fi dhaabbileen michuu waliin ta'uun barattoota sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa kumaatamaan lakkaa'aman sababa kirkira lafaatiin daree barnootaan alatti sirna barnootaa irratti hirmaachisaa jiraniif deeggarsi sassaabamaa akka jiru himameera. Haa ta'u malee kirkirri lafaa akka tasaa aanaa kana keessatti mudate irraa kan ka'e of eeggannoo akka barbaachisuu fi barattoonni dukkana keessatti akka baratanii fi daree barnootaan alatti hordoffiin taasifamaa jiraachuu fi gabaaseera. Itti dabaluunis miidhaa kirkira lafaatiin kitaabota barnootaa irra gahee suphaadhaaf deeggarsa dabalataa akka barbaachisus gaafataniiru. Ministeerri barnootaa Faransaay waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteesse. Ministeerri barnootaa Faransaay waliin damee barnootaa cimsuuf kan dandeessisu waliigaltee mallatteesseera. Waliigaltichas ministeera barnootaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa, ministeera dhimma alaa Faransaay fi Awurooppaa Jiyaan Noo'eel Baaroot waliin mallatteessaniiru. Waliigaltichis Faransaay carraalee barnootaa kennuuf akkasumas sagantaalee barnootaa bilisa mana barnootaa Liisee Gabra Maariyaam cimsuuf kan dandeessisu ta'uu himameera. Piroofeesar Birhaanuu Naggaa akka jedhanitti Itiyoophiyaan qulqullina barnootaa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu himaniiru. Kallattii fuulduree barnootaa ifoomsuu irraa eegalee dhaabbilee barnootaa sadarkaa jalqabaa hanga ol'aanootti adeemsisuu, baruu fi barsiisuu cimsuuf xiyyeeffannaa kennitee hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Mootummaan Faransaay waliin waliigaltee mallatteeffame karoora Itiyoophiyaan damichaan qabdu galmaan ga'uuf kan tumsu ta'uu ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Itiyoophiyaanonni odeeffannoo sobaatiin gowwoomfamanii ammas gara Libaanoositti imalaa akka jiran himame. Israa'elii fi Hizboollaan Libaanos dhukaasa dhaabuu erga mallatteessanii booda waraanni waggaa tokko ol baha giddu galeessaa keessatti gaggeeffamaa ture qabbanaa'uu jalqabeera. Magaalaa guddoo Beeruut dabalatee biyyoota baha giddu galeessaa lammiileen Itiyoophiyaa keessa jiraatan keessaa tokko kan taate Libaanos kutaalee biyyattii biroo haleellaa qilleensa Israa'eliin rukutamaa jirti. Yeroo waraanaa kanaatti lammiileen Itiyoophiyaa 30,000 ol lammiilee biyyattii hafan waliin Libaanos keessa jiraatan balaa nageenyaa jala jiraachuu himameera. Dubartiin Itiyoophiyaa magaalaa guddoo biyyattii Beeruut keessatti hojjechiistota ishee waliin jiraattu nageenya isheetiif sodaachuun maqaan ishee akka hin dhahamne kan barbaadde akka dubbattetti amma haalli jiru baay'ee namatti tola, sagalee meeshaa waraanaa hin jiru, namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gaaddisa keessa turan gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru jechuun dubbatteerti. Lammiileen Itiyoophiyaa sababa oduu sobaatiin Itiyoophiyaa irraa dhufaa jiru daldaltoonni ammallee lammiilee waa'ee biyyattii odeeffannoo hin qabne viizaa daawwannaatiin gara Libaanos fidaa jiru jechuun komii qabdu kaasteerti. Hanga Libaanos nagaa fi dinagdee daran qabdutti deebitutti lammiilee Itiyoophiyaa akka hin dhufne gorsa kennuun keessumattuu dhaabbilee mootummaa dhimmi ilaallatu akka dhaaban dhaamteerti. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa ji'a tokko dura marsaa 2 keessatti lammiilee Itiyoophiyaa Libaanos keessatti haala rakkisaa keessa turan 125 deebisee fiduun ni yaadatama. Oduu alaatiin finciltoonni Siiriyaa Aleeppoo gar tokkoon to'achuu ibsan. Gareen finciltoota Siiriyaa magaalaa guddittii biyyattii lammaffaa Aleeppoo keessatti naannolee hedduu to'achuu gabaafameera. Gareen kun akka jedhetti hanga jimaata galgalaatti finciltoonni kunneen walakkaa magaalattiitii ol to'ataniiru jedhan. Tarkaanfiin kun waggoottan darban keessatti haleellaa guddaa mootummaa Sooriyaa irratti raawwatame yoo ta'u, finciltoonni humnoota pirezidaanti Bashar al-Assad waliin lola bara 2016 waraana biyyattii
naannoo sanaa erga dirqisiifamanii booda yeroo jalqabaaf Aleeppoo to'ataniiru. Garee hidhattoota Islaamaa Hayaat Tahriir irraa viidiyoon chaanaalii Alshaam irratti kan maxxanfame akka mul'isutti loltoonni finciltoota konkolaattotaan gara magaalattii keessa socho'uun agarsiisaniiru. Humnoonni mootummaa gama biraatiin haleellaa HTS fi michoota ishee kibxata darbe jalqaba ofirraa deebisuudhaan magaalota Aleeppoo fi Idlib hedduu deebisanii to'achuu isaanii gabaasaatiin jiru. Waggaa keessatti waraana biyyattii keessaa mootummaan bara 2011 mormitoota dimokiraasii deeggaran irratti tarkaanfii fudhateen namoonni walakkaa miiliyoonaa ta'an ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Jihadistoota dabalatee gareewwan hidhattoota mootummaa Asaad morman jeequmsa uumame irratti fayyadamuun kutaalee biyyattii to'achuun isaanii ni yaadatama. Idlib bakka mormitoota isa dhumaa baay'inaan to'annoo HTS jala jirtu yoo taatu, gareewwan finciltootaa Tarkiin deeggaramanii fi humnoonni Tarkii naannoo sana buufataniiru. Ibsa jimaataa chaanaalii finciltootaa waliin hidhata qabu irratti maxxanfameen humnoonni keenya magaalaa Aleeppoo seenuu jechuun eeraniiru. Mootummaan akka jedhutti amma humni cimaan Aleeppoo seenee finciltoota ari'aa jira jedheera. Maddeen waraanaa dhaabbata oduu Rooyitersiif akka himanitti balalliin Aleeppoo irraa taasifamu hundi haqamee fi buufanni xiyyaaraas cufameera jedhan. Dhaabbanni Sohir akka gabaasetti xayyaaronni waraanaa Siiriyaa fi Raashaa jimaata darbe bulchiinsa Aleeppoo irratti haleellaa qilleensaa 23 raawwataniiru. Akka dhaabbatichi jedhutti lola kanaan lubbuun namoota 255 darbuun erga lola finciltoota humnaa fi mootummaa deeggaruu gidduutti Siiriyaatti raawwatameen booda lakkoofsi namoota du'anii ol aanaan galmaahuu ibseera. Waraana Idlib keessatti bara 2020 irraa eegalee Tarkii fi Raashaan michuu ijoo Siiriyaa ta'an dhiibbaa mootummaan naannoo sanaa deebisee to'achuuf godhu dhukaasa dhaabuuf walii galaniiru. Garuu kibxata darbe HTS fi michoonni isaa milishoota mootummaa fi michoota isaa naannoo sanitti hammatan irraa jeequmsi ittisuu fi dhukaasa jalqabuu isaanii himaniiru. Lola mootummaan Sooriyaa fi michoonni isaa walitti bu'iinsa biroo irratti bobba'anii osoo jiranii geggeeffamaa tureera. Duulli waraana Israa'el biyya ollaa Libaanos keessatti geggeessaa jirtu sochii Hizbollaa kan Iraaniin deeggaramu irratti duula waraanaa banuun isaanii beekama. Loltoonni Hizbollaa adeemsa waraana biyya keessaa Siiriyaa jijjiiruu keessatti gahee ol aanaa taphataniiru. Israa'el, Iraanii fi gareewwan Iraaniin deeggaraman Siiriyaa keessatti argaman waliin hidhata qaban irratti haleellaa xiyyaaraa jabeessiteerti. Saa'ud Arabiyaan adeemsa araara Israa'el waliin walii galtee ittisa Ameerikaa waliin taasifteen addaan kutteerti. Riyaad hariiroo dippiloomaasii Israa'el waliin qabdu deebistee jalqabuu isheen dura mootummaa Falasxiin beekamtiin akka kennamuuf gaafatteerti. Waliigaltee waraana Ameerikaa waliin taasifteen bulchiinsi mootii meeshaa waraanaa Ameerikaan hojjetamee fi harka biyyoota Arabaa keessa hin jirre gurguruuf waadaa galeera. Adeemsa biyyoota Arabaa waliin walitti araarsuu fi hariiroo deebisuu keessatti gahee leencaa akka qabdu kan himamu Saa'ud Arabiyaan Teel Aviivii fi Riyaad gidduutti rakkoo uumame marii dippiloomaasii irratti geggeeffamaa tureera. Seeneetii Ameerikaa waliigaltee ittisa biyyoota galoo galaanaa harka biyyoota Arabaa keessa hin jirre meeshaa waraanaa sadarkaa olaanaa gurguruuf taasifamu raggaasisuuf haal duree ta'ee Israa'el waliin araarri akka uumamu yaada dhiyeessitee jirti. Waliigalteen kun US waliin tumsa ittisaa fi shaakala waraanaa waliin gurgurtaa meeshaa waraanaa Riyaadiif taasisuu bira darbee walitti dhufeenya isaanis kan cimsuudha jedhameera. Mootiin gonfoo Muhammad bin Salmaan Falasxiin mootummaa ta'uu ishee mirkaneessuuf irra deebiin beekamtii akka argattu haal duree kaa'aniiru. Kanarraa kan ka'e US sanada tumsa waraana biyyoota lamaanii walitti dhiheessuu danda'u garuu waliigaltee ittisa kanaan duraa irraa xiqqaa ta'ee fi hojiirra oolchuuf adeemsa keessa jirtu itti dhagahama. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu hariiroo dippiloomaasii humna baha giddugaleessaa waliin qaban bu'aa guddaa addunyaa Arabaa keessatti akka ta'e jajataniiru. Haa ta'u malee adeemsa mootummaa Falasxiin hundeessuuf waliigaltee kamiyyuu mootummaa gamtaa isaanii balleessuu akka danda'u dippiloomaatonni waan dubbataniif dhimmicha of eeggannoon bulchuuf yaalaa jiru. Kana malees Ameerikaan tattaaffii Saa'udiin teeknooloojiiwwan sadarkaa ol aanaa keessattuu oomisha diroonii taasiftu irratti ni deeggarti. Leenjii loojistiksii fi deeggarsa nageenya saayibaris ni kenniti jedhan. Kutaa misaa'elaa Paatriyoot biyyoota galoo galaanaa keessatti ittisa misaa'elaa fi ittisa walitti makaa cimsiisuuf bobbaasuu isees himaniiru. Adeemsa kana keessatti bulchiinsi Baayiden furmaata mootummoota lamaanii akka fudhatu Israa'el amansiisuuf Saa'ud Arabiyaanis haal duree beekamtii mootummaa guutuu akka salphiftee Israa'el waliin hariiroo akka jalqabdu dhaamaniiru. Oduu biraatiin Zeleniskiin lafti Yukureen Raashaan qabamte naatoo jalatti yoo galte waraanni kun xumuramuu akka danda'u ni akeeka jedhan. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zeleniskiin naannoon Yukureen mootummaa isaanii jala jiruu fi Raashaan qabame dhaabbata waliigaltee Atlaantik kaabaa naatoo jalatti seennaan
waraanni kun xumuramuu danda'a jechuun yaada isaanii dhiyeessaniiru. Pirezidaantiin Yukureen akka jedhanitti miseensummaan naatoo naannolee kanaa waraanni yeroo ammaa geggeeffamaa jiru ni deebisaa jedhan. Gaafiif deebii dheeraa fi bal'aa kana keessatti biyyi isaanii gaafii miseensummaa naatoo ni fudhatte jedhames gaafatameera. Haa ta'u malee pirezidaantichi miseensummaan naatoo dursa bifa naannoo Yukureen hunda hammateen kanneen sadarkaa idil addunyaatti beekamtii qabaniin dhiyaachuu akka qabu cimsanii dubbataniiru. Sana booda Yukureen naannoo ishee yeroo ammaa Raashaan to'attu karaa dippiloomaasiin deebifachuuf marii akka eegaltus dubbataniiru. Hanga ammaatti qaamni yaadrimee pirezidaantichi yaada dhiheessee hin jiru jedhan. Naatoon tarkaanfii akkasii fudhachuun isaa shakkii guddaa keessa galcheera. Naatoon naannolee Raashaan to'attu dabalatee guutummaa Yukureen miseensummaaf dhiyeessuu akka qabdus cimsanii dubbataniiru. Oduu xumuraatiin hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Raashaan Yukureen irratti waraana taasiftuuf deeggarsi keenya cimee itti fufa jechuun dhaadatan. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un biyyi isaanii Raashaan waraana Yukureen irratti taasiftuu irratti yeroo hin jijjiiramne akka deeggartu dhaadachuu isaanii miidiyaaleen mootummaa kibxata darbe baasaniiru. Akka tajaajilli oduu giddugaleessa Kooriyaa Kaabaatti baasetti Kim Jong-un jimaata darbe Pyongyangitti ministeera Raashaa daawwatan Andriyee Boolofos waliin wal arguun mari'ataniiru. Haleellaan deebi'ee dhiheenya kana mootummaa fi waraanni Raashaa Yukureen irratti raawwatame US biyyoota dhihaa fi Yukureen kanneen waraana of eeggannoo hin qabnetti gargaaraman ulfina haleellichaa fi fedhii Raashaan cimina fudhachuuf qabdu beeksisuuf tarkaanfii yeroo kamiyyuu caalaa ni fudhannaa jedhan. Kim imaammata Raashaan abbaa biyyummaa fi qulqullina naannoo ishee sochii impaariyaalistoota olaantummaa godhan irratti ittisuuf qabdu ni deeggarti jedhaniiru. Waliigaltee yaa'ii Kooriyaa Kaabaa fi Raashaa Pyongyang ji'a fulbaanaa bara kanaa irra ga'ameen hariiroo biyyoota lamaanii damee hundaan siyaasa, dinagdee fi dhimma waraanaa dabalatee daran babal'isuuf guddisuuf fedhii akka qaban ibsaniiru. Ji'a fulbaanaa keessa Pyongyang fi Moskoon walitti dhufeenya tumsa tarsiimoo bal'aa yoo weerarri qaama sadaffaa uumame gargaarsa waraanaa dabalatee gargaarsa biroos mallatteessaniiru. Torbaan darbe dhaabbatichi basaasa Kooriyaa Kibbaa Kooriyaan Kaabaa Raashaadhaaf haawuzarii ofiin socho'uu fi rookettii furguuggisan dabalataa dhiyeessiteerti jechuun himatteerti. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa waan nu dhageeffattaniif galatooma.